أنا المنامات يعني سواتك كنت إنسان المنامات ሸ ማሳዘን ያውና ህይወቱ እንደዚህ ጎዳና ላይ ወርቆ ያውና ቃሚ waan baay'ee takka nama gaddisiisu isa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf waan baay'ee takka nama gaddisiisu waan takkaallee harkeen beekin jechuudha waan takkaarree hin hojjetama hin raawwatama jedhee yaadeen beekiniin arkee jechuudha dhugaa akkuma jalqaba viidiyoo korratti argitanitti hedduu takka na gaddisiise samuuna kana biyya deemeen ture jechuudha faasikaadha hin beektani ka faasikaa irratti warri maatii bira hin jirre deemee maatii ilaala akkuma beekamu namoonni baay'een hin beektu warri gara biyya keessanii wanti kanaa jiru jechuudha daabboo tolfatanii maatii dhaqanii ilaalu jechuudha faasikaa bareeda kanaaf sababa kanarraan kan ka'e biyya deemeetiin nu ture biyyatti immoo niitoorkiin hin jiru niitoorkiin baay'ee rakkisaa ture sababa kanarraan kan ta'e maallee harkaa hin turre jechuudha niitoorkiin na harkisiisaa hin turre omaas hojjetaa hin turre haalli biyya keenyas baay'ee ulfaataadha namoonni beektan karaa asgoriitiin gajjallaa isaa jechuudha karaa abeebee warri beektanoo jiraattani garasiin jechuudha maatiin kan koo'e sababa kanaaf garaa sanatti immoo baay'ee ulfaataadha niitoorkiin isin harkamu waanuma tokko iyyuu harkuu hin dandeessan jechuudha sababa kanarraan kan ta'e homaa hin argine amma ergan gara manaatti deebi'ee jechuudha waan hundasaa kanan arge Saidoon gara Yamanii deemuudhaaf akkasuma ayyuu maallaqa irraa akka jirutti maallaqa hundarraa fudhattee ofishiitiif immoo baaburaan gara Dirredawaa kan deemaa jirtu akkasuma Saidoon immoo amma akkasitti gara Baharatti irraan deemuudhaaf kan jedhu godaana irratti hafee akka caatii qaamaa jiru maal jedhaa jirudha jechuudha kanan ani arge waan baay'ee takka jechuudha isa dhugaa rabbii waan baay'ee takka nama jibbisiisu waan baay'ee nama gaddisiisulleedha waan takka irratti harkeen beekin waan takka jechuudha aga kana ga'ee aga isaan ordofuu jalqabetti isaa caatii qaamu takka harkeen beeku isa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf amma innaan viidiyocha argu dhugaa na waan hin jedhu wallaale isa dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha waanuma hin jedhu wallaale inna ilmoon tuni waan nama hin goone hin qabdu Saidoon amma ilmoo isaatiif jedheeti jechuudha kana hundumaa kan inni ta'aatii jiru ilmoo isaatiif jedheeti kanaaf iyyuu ilmoo wanti isiin nama hin goone hin jirtu ilmoo wanti isiin nama hin goone hin jirtu nama ilmoo dhalee beeketu beeka waan hundumaayyuu jechuudha kana hunda keessattuu Sumayyaanis akka jettutti akka rakkattee asii achi deebitedha kan ishiin jechaati jirtu immoo amma ilmoo koo hin gatu jedhee ilmoo isaa barbaadaaf gaafa deemutti xiyyaaraadhaan deemuudhaaf xiyyaara tikeetti as tokkaayee kutadheetiniin ture jechuu isaa dhaga'eetiniin ture garuu haalli naa mijatee viidiyoo irraa hojjechuu hin dandeenye iyyuu gaaf sana gaafuma sanan deeme natti fakkaata asiyyuu gaafa qidaameen deeme kaleessan deebi'ee dhufe jechuudha sababa kana ta'eefu samoona kana maal takka jiru omaa hin argine ani har'a ergan dhufee kaleessa galgala as ga'ee edda bariiteedha jechuudha kanan ilaalaa ture malee kaleessa iyyuu eddan as ga'ee sa'aatii waaree boodadha kanan dhufee as ga'ee sanaan booda baqqaan bilbilli kan koos chaarjarii naalaa cufee ture chaarjarii godhadhee achiin hin rafe akkuman dhufeen ganama kanan ka'eeti ilaalee jechuudha sababa kana ta'eefu gaafa sana tikeetti as chokkaayee kutadhee nan dhabee yookiin waan tokko tokko jechuu isaa dhageen ture qalbiidhanis hin dhaggeeffanne naa guyyaa sana jalaa darbee ta'ee akkam akka inni ta'e maa hin beekne garuu ammoo viidiyoo wayinnaan argu egaa godaana keessatti kufee akka caatii qaamaa jirudha jechuudha kanan argee waan baay'ee takka nama gaddisiisudha isa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf kaleessas dheengaddas kan nuti rabbiin kadhataa fi turre yaa rabbi ijoollee kana walitti naannessi yaa rabbi ijoolleen kun osoo walitti deebi'anii ilmoo isaanii iddoo tokkotti guddifatanii jennee raawwannee namoonni baay'een akkasuma anillee rabbiin kadhataatii ture akka isaan rakkoo kana keessa hin geenyedhaafi sababni isaa kaleessas dheengaddas yoo ta'e isaan chaanaala isaanii irratti hojjetu ishii soo ta'e Sumayyaa soo ta'e hin hojjetti Saidoo soo ta'e hin hojjeta sababa kana ta'eefu waliigalteedhaan hojjetanii isaan chaanaala isaanirraa yoo bu'aa guddaa kan argatanidha akkasuma chaanaala illee gurguraati kan isaan turan ijoolleedhaaf chaanaala guddisanii
seera isaa guuchisiisanii gurguraatii turanii ammallee akkasitti akka hojii sanarra akka jiran beekamaadha jechuudha. Nama hojjetu maaliifin chaanala hedduu chaanala isaanii jalatti kaa'anii kan isaan jiran argaatii jirra. Egaa jireenyi immoo jireenyi kaleessa keessa jiraatan sunii fi jireenyi har'aa tokko miti. Mana kiraatu jira, midhaan bituutu jira. Achi keessatti akkuma maallaqa argattutti gatiin ittiin bittullee qallaalidha biyya ormaa keessatti jechuudha. Gaafa gara biyya keenyatti dhufu maallaqni isaa gatii guddaa haa ta'u malee gaafa gara biyya ormaatitti immoo maallaqa sanaan hoo bittu gatii qallaadhaan bitatte jechuudha. Waan bittu hundumaayyuu gaafa as dhufu gatiin isaa qaalii haa ta'u malee achitti gatiin isaa qallaadhaan jechuudha kan bitamu. Akkuma hojjettee argattu gatiidhuma sanaan mi'aallee bitachuu dandeessa. Fakkeenyaaf asitti yoo gara birrii kuma meeqaatiin kara kuma lama kuma sadiin waan tokko kan bittoo taate achitti immoo yookiin birrii biyya sanaatitti yookiin 10 yookiin 20 yookiin 30 bituu dandeessa. Akkasuma immoo gatiin atitti wanta tokko hojjettee irraa argatturre wal madaalaa deema waan sana faana. Biyya kanatti immoo wanti ati gatiin ati argattuu fi gatiin ati mi'atti baastee bittu gatiin ati wanta tokko xaxxeetti baastee bittu waliin madaalu gonkumaa jechuudha walitti dhufu. Sababa kana ta'eefu jireenyi lachan isaaniitu qaala'uu dandeessi. Jireenyi ittiin qaala'u hojii hojjetu chaanala irraa hin argatu jechuu dandeenya. Chaanalli torbeetti yookiin torbee lamatti namaaf hin kennu hundi keenya akkuma beeknu ji'atti jechuudha. Hin hojjettoo taate ji'atti jechuudha. Waan argattu sana doolaara 500 argadhu 1000 argadhu hojii akka hojii keetiitiin ati argadhu kana garuu 100 argadhu 200 argadhu ji'atti jechuudha. Inni kasii dhufu kuni malee torbee lama yookiin torbee sadiitti miti kasii dhufu. Jidduu kana keessatti waa hedduu si eeggachuu danda'a. Daa'ima harkatti qabattee jirta. Mana kiraatu sirra jira. Nyaatatu sirra jira. Uffata miiccachuutu sirra jira. Uffata bitachuutu sirra jira. Waa hedduutu jira jechuudha. Akkama biyya ormaa keessaa sana gadi baanee birrii tokko birrii lamaan bitannee waan ol deebinu miti. Shunkurtii kiiloo tokkoon bitadha yoo jette birrii 100 harkaa qabaatte malee waa bitattee dhufuu hin dandeessu. Birriin 100 sunu waa sii bituu hin dandeessu jechuudha. Shunkurtii kiiloo takkaa yoo sii bittee dhuftera. Kanaafiyyuu baay'ee ulfaatadha jechuudha. Jireenyichi baay'ee ulfaatadha. Haa ta'u malee immoo waliigalteedhaan jechuudha. Fakkeenyaaf amma akkuma argitan ayyuun maallaqa akkaawuntii keetirra jiru kama akkaawuntii kan hundaatu qabda silaa baankii hundaatu qabda. Baankii hundaatirraa yoo birrii 200 moo waan akkasii na dabarsi jechaaniitii turte. Egaa innis ishii faana hin tamaagadu kan jedhu maallaqa qabu isheedhaaf dabarseetii jira. Isheenis immoo hin taa'u kan jettu immoo gara Dirreedawaatiin baaburaan akka deemaa jirtudha jechuudha kan nuti argine. Kanaafiyyuu rabbiin maal akka godhu hin beeknu. Saayidoonis bakkee irratti kufeetii jira. Sumayyaanis immoo akkuma beekamu mana namaa daa'ima qabadhee mana namaa galaadhaan kan isiin dubbataatee turte. Egaa waan dubbatanii dhiisan nama wallaalchisa jechuudha. Dubbichi waan dubbatanii dhiisan nama wallaalchisa. Rabbiin lafa kaleessaa isaaniitti isaan haa deebisu. Waan biraa wanti nuti jennu tokko hin jiru. Lafa kaleessaa isaaniitti rabbi isaan haa deebisu. Ilmoo isaaniitii walitti haadha fi abbaa ilmoo rabbi walitti isaan deebise. Mana tokko keessa jireenya gaarii akka isaan jiraatan rabbi isaan haa taasisu. Kanaan alatti waan jennu tokko yoo hin qabnu reefan hirriiba irraa ka'aa jira. Dhugaa dubbachuudhaaf reefan hirriiba irraa ka'aa jira jechuudha. Baay'uma tokko na gaddisiisan isa dhugaa waaqa dubbachuuf baay'uma tokko jechuudha. Ammana kan hin jedhamne. So in ulfaata wantichi. In ulfaata. So dhugaama namoonni baay'een yeroo duraa sana akka qaldiititti kan fudhatantu jira jechuudha. Amma ammarra gaahlutu durumayyuu hin beekna waan ta'eef. Amma ammarraa akka ulfaataa dhufe namoonni baay'een argaatii jira. Kanaaf rabbi mee nageenya isaaniif haa buusu. Daa'ima kanallee waan hin rakkisini. Isaanillee qalbii isaaniitti haa horu. Kan akkasitti karaa irratti deemanii urfatti godaana irratti kufanii kaleessa dheengadda warra urfa irratti kufe urfarraa kaasaa turanii warra beela baasaa turanii kan rakkate rakkina oolchaa turanii. Akkuma argitan biyya ormaa irrattis gaafa as dhufe Saayidoon yeroo duraa innis ta'ee yeroo ala darbe dhufe sanas ta'ee arkitanii jirtanii jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf namoota baay'eedhaaf gargaarsa gochaatii ture.
So kanaafiyyuu har'ammoo deebi'ee gaafa ofiisaatii waan hin taane irratti waan silaa isaaf hin malle takka irratti kufee argamu waan baay'ee takka nama gaddisiisudha. Rabbiin kana keessaa isa baasee ilmoo isaallee akka walitti isaaf fidee haadha fi abbaa ilmoo walitti fidee rabbi nageenya isaanii buusee wal argisiisu rabbiidhumaan kadhachuufidha kan rabbiin caalumtuun jiru.